Daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtan oduu gaggabaaboo qabna. Godina Wallagga Dhihaa magaalaa Gimbii keessatti qeerroowwan magaalattii basaasota wayyaanee ta'uun kanneen uummata miidhaa jiran irratti tarkaanfii fudhataa jiraachuun himame. Dabalataanis qeerroowwan magaalattii iddoowwan mootummaan wayyaanee siyaasaaf dhimma itti bahaa jiru irrattis tarkaanfii garaagaraa fudhataa akka jiran beekamee jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Liibaan Cuqqaalaatti gidiraan hammeenyaa waraana agaaziitiin jiraattota mudataa jiraachuun ibsame. Ammas namoota nagaa qabanii hidhuudhaaf loltoonni kun barbaadaa waan jiraniif hedduun isaanii bakka garaagaraatti godaanaa jiru. Walloo magaalaa Baateetti humnoonni waraanaa mootummaa wayyaanee namoota nagaa ajjeesuu fi hidhaatti guuraa akka jiran jiraattonni dubbatan. Jiraattonni garuu gaafiin keenya gaafii bilisummaa waan ta'eef hanga bilisoomnutti mormii keenyarraa duubatti hin deebinu jedhan. Dhalattoonni Oromoo magaalaa Jijjigaa keessa jiraatan poolisoota liyyuu haayiliin duulli hidhaa isaa mudataa jiru ammas akkuma itti fufetti jira. Mooraan yuunivarsiitii Jijjigaattis wayita ammaa hoomaa waraana biyyattiin marfamee eeggamaa akka jirus jiraattonni OMN itti himan. Labsii yeroo muddamaa sababeeffachuun jiraattonni godina Booranaa lammiilee daangaa biyya Keeniyaa jiraatan gosa Booranaa waliin akka waliin qunnamne mootummaan wayyaanee uguraa jiraachuun himame. Kun kanaan osoo jiru rakkoo hongee naannoo sanitti mudateen namoonni fi beelladoonni hedduun miidhamaa jiraachuun ibsamee jira. Baatilee muraasa duraa mormii godina Arsii Dhihaa aanaa Adaabbaatti geggeeffamee ture irratti miidhaa loltoonni agaazii dhaqqabsiisaniin Sheekh Mahamad Hussein Sheekh Kadir reebicha isaa mudate irraa dandamachuu dadhabuun addunyaa kanarraa du'aan boqotanii jiru. Egaan daawwattoota keenya oduun gaggabaaboon kanuma bal'ina oduu keenyaatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641-552-5055 United Kingdom 0330-332-6333 Germany 518-090-4047 Norway 219532 08 Sweden 08-403-031-94 Italy 06-899-730-19 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271-210-03-057 Austraaliyaa 02-80-72 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN.